Akkama jennee Galaatiyaa tokko Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 amantii warra Yihuudootaatti qabamee yemmuu jiraachaa ture garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhama'aa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kooti warra akka amantii warra Yihuudootatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaatiifis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyoo gara haadha kooti jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamutti gammade. Yeroo ofii jaalatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yemmuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee naqne. Ameen. Galaatiyaa kana egaa akka beekamu kan barreesse ergamaa Phaawulos warra Galaatiyaa kanatti eenyuun akka ture maal akka ture amma immoo maal akka ta'e jedhame maal akka ture jedha maal immoo akka ta'e jedha eeyyee dur maal ture amma immoo maal akka ta'e ofiisarraa beginningi jalqabaa kanarratti ani yed amantii warra Yihuudootaatti qabamee yemmuu jiraachaa ture garmalee waldaa Waaqayyoo maal gochaan ture ari'achaan ture balleessuudhaafis dhama'aa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiraatan keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaatiif immoo caalchisee nan hinaafan ture jedhe. Yoomidha kun duraan Waaqayyo gara haadha kooti jalqabee na fo'achuu ayyaana isaatiinis na waamutti maal ta'e gammade. Phaawulos kun ofiisaa haasaa jira. Kana maal jedhee yeroo ofii jaalatetti warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yemmuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin naqne. Harka bal'ifadhaame Yesuusuma isanatti mul'ate lallaba jedha. Wangeelli lallabu jedha dubbadha. Yesuusuma dha dubbadha bareechaati. Phaawulos warra Qorontosiinis gaafa dubbatu maal jedha nuyi Kiristoos isa fannifame maal goona illallamna. Nama sanbiraatiin kan lallabamu Kiristoosidha jedhatti naa hima. Okay, adda biyaagaa. Kanaaf irraa akka matureetti wanti naasa'u jijjiirama dhugaa jedhe naasa'a. Seenaa kana diteelii argachuuf hojii ergamootaa boqonnaa 9 gubbaatti Saa'ol kun inni amma Phaawulos jennee waamnu kuni bartoota gooftaa warra waldaa kiristaanaatiif waaman waldaa kiristaanaa ishee jedhamte kana ari'achuudhaaf xalayyaa fudhatee gara Damaasqoo in adeema ture. Garuu karaatti utuu inni adeemaa jiru Yesuusitti mul'ate akkasittiin jedhe Saa'ol maaf na ari'attaa ittiin jedhe. Isa booda Saa'ol kun akkuma sanaan agartuun isaa maal ta'e jaamaa ta'e hin jaame. Agartuun Saa'ol gaafa jaamu namoonni qabanii gara mandaraatti geessanii bakka tokko kaa'an. Namni kun amma gaafa Waaqayyo ilma isaa karaa ilma isaatiin itti mul'atutti maalidha? Ajjeesaadha, ari'ataadha, warra waldaa kiristaanaa ijaaran osoo hin taane warra waldaa kiristaanaa mancaasanidha. Bakka tokkotti immoo akkana jedhe bira keenya isaa ani yeroo Yohaannis cuuphaarra mormi murame yeroo Isxifaanos dhagaadhaan du'e keessaan qabaa annama qajeelaan turre annama sirriin turre garuu Waaqayyo na waame amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabe jedhe. Waaqayyo amanamaadha jedhee hojii isaarra si haa dhaabu. Isa booda namni baay'een murtoon qabu
hawwii qaba malee. Innan Anaaniyaasitti mul'atee dhaqiitii jedhe Waaqayyo Saa'ol irraa harka kee kaa'i kadhadhuuf inni addanaa beera ergaa koo naa dhaqaa jedhe. Innan akkana ani Saa'olin beekaa jedhe nu birayyuu nu ari'achuu dhufeera. Mandaruma kanayyuu nu ari'achuu dhufee ture waan ta'eef nama kanarra dhaqee harka kee kaa'i naan jettaa jennaan Saa'ol isa kaleessaa miti maal ta'eera jijjiirameera. Harka bal'ifadhaa maatiin kee ati isa kaleessaa taate nafi maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin bareechamee isa kaleessaa ta'e nafu jira dubbadhaa masira deebi'aati. Hojiin kee jireenyi kee amalli kee namummaan kee maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin isa kaleessaa ta'e nafin sila waan dubbadhe mucaa gaafa da'u namni wanti nu tokko harkatti baata jabaachaa dhuftee maal taatu of dandeessee teessii hin daa'imti nuyyuu steeppi sana keessa dabarree har'a ofiin biyyaa baanee dhumne. Saa'olin edede Anaaniyaasiin inni isa kaleessaa miti maal ta'eera jijjiirameera maalan ta'e waa Yesuus itti mul'adheera jedhe. Itti maal ta'eera itti mul'adheera dhaqee harka keerra kaa'i. Inni maal ta'a ergaanaa dhaqaa namas harkanaa irraa gaafadhaa laata daayoo saakiyaa as keessaa namoonni 9 Yesuusiif ergaa deemtu. Xonqaaf hin jenniyaan waajjira sanaaf hin jenniyaan maaltu beeka yaada Waaqayyoo elaa ergaa deemta yeroo sii ga'eera iyyeemin jedhi bareechi jabeessaa ani jijjiirameera jedha ayyaati. Alleluuyaa. Innaan Saa'ol Anaaniyaas dhaqee gaafa harkarra kaa'u ija isaarraa waan akka qoollootu buufatee ture jedha. Maal isaarra ija isaarra maaloo sun beektusin isaa ajjeesu argu isaa balleessu argu ija waan biyya lafaa argu harka barrifattaa iji keerra ganama jalqabee waan xinnoo waan gadi waan lafarran arga hin argin banamee isa waaqarraa haa ilaalu. Wala siin dahaliyaa namoonni 9 baga gammaddan ergamaa xalayyaa ulfinaatti baatee dhufaa jiru argaan jiraani. Ija isaarra maaltu ture jedha waan akka qoolloo ture jedha. Qoolloon sun maal? Ijanni ittiin kaleessa ari'atu ijanni ittiin kaleessa waan gaariin ilaalle waan habballeessu ilaalu. Gaafa Anaaniyaas dhaqee irra kaa'u ija isaarra waan takka qolsu maal ta'e irraa ka'e. Amin jennu achuma ka'e maal ta'e in cubame. Akkuma ijoollee irraa kana in cubame maal ta'e hin jedhe in cubame. Amin jennu Saa'ol Anaaniyaas erga kadhatee fi kaasee in cubame. Erga cubame booda namni sila Yesuus Kiristoosin warra ordofan ajjeesu qaalu billaa irra kaa'u amma immoo waltajjii argatee achi ba'ee mata duree lallabasaati isa jalqabaa Jesus is the Son of God. Mi'amin jedha bareechaati. Maalaan ennan nama kaleessa waan biraa irra dhagaan irraatu amma immoo waan biraa dhagaan. Nama kaleessa nama maqaa Yesuusin arrabsu irraatu amma immoo nama Yesuus dhugaa ta'uusaa dhugaa ba'u argan arga bal'ifadhaa. Gaaf tokko karaa dheeraa deemna utumuriin keenya hin du'in biyya wangeelliin geenye hin lallabna dhuguma Yesuus kun ilma Waaqayyooti. Warri tinqaana dubbadhaa Yesuus ilma Waaqayyooti jedha ayyaati. Ergamaa Rabbiitiin jennenni. Amin jennu Yesuus ergamaa Rabbiitiin jenne. Maal jedhe Yesuus maalidha ilma Waaqayyooti. Hallelujah. Isatti lallabe beektu biyya isa beeku mandara isa beeku achi dhaabatee harka ol kaafadhaa nana mana kanaan booda guddummaa diina naasoftu guddummaa Yesuus naasofta si baateeti. Yesuus kun maalidha ilma Waaqayyooti. Hallelujah. Innaan guddaan xinnaan mandara beekan hundumti keenya barni maatiin nu beekan gidduutti jalqabne bani warsa beekan kuni dhaggeeffatanii achuma raayuu dubbistan waliisaa maal godhan jedha wallaalan maaliif wallaalan haasaatu sakaleessaa miti
namni kaleessa Yesuusin ari'atu amma immoo ilakkii Yesuus kun maalidha? Ilma Waaqayyooti. Hinde isa moo isa bitachuutti kaan. Ammar kabadaa immoo ennaan achumarra maal jedha? Ittuuyyuu lallabisaa maal ta'a deeme jedha. Humna godhachaa jabaachaa adeeme jedha. Akka bal'ifadha. Ayyaanni si keessa obboleettii koo humni kadhannaa, humni faarfannaa, humni magallaxii har'a ganama jalqabee dabalaa guddachaa adeemu. Nama simbiraatiin guddachaa adeemu jedhaatti naa himaa. Tokkoffaatti Mixoos 4:15 gubbatti akkanu macaafni qulqulluun namoonni hundi nutti guddachaa adeemu akka arganitti kennaa kana maal godhi hojjedhu ittis of gadhiisi jedha. Waaqayyo argumoo namni argu. Namni argudha malee Waaqayyo arguun jedhuun namoonni hundi maal ta'u kee argan itti guddachaa adeemuu kee maal ta'an argan. Nama simbiraa harkana qabaati ani barana ayyaanatti guddachuu kee argaa jiraatti naa himaa. Jijjiirama dhugaa. Amin jennu mucaa tokkotu ture biyya tokkotti na akka ijoollee kana nan barsiisan ture. Dur caati qaamaa dhiiseera. Wangeela kana xiqqoo sheggaleef waama tokko waama muraasa isaatu galeefi saboda ijoollee dur wajjiniin caati qaama ijoollee dur wajjiniin shiishaa faa saabaan ijoollee dur wajjiniin dhaqeetanii warran kanaan dura wajjin ture sana ofitti dabalaa dhaqeen kadhadhaa fedhe qoyi barumsa kana fixiiti saboda deemtaa yookaan wajjin naan jedheen rakkoon qabu jedheen maalennaan edabjuun argee harka qabadheen dhufaa jedhe. Naan ani gaan naqeen jedhee mara wanta akka naquun hin seenee hin naqe. Gaafa naqoo jedhe gaasota natti magaa ijoolleen asii wanti buufatanii jedhe ixa seendelii aarsanii jedhe caatii lafa kaanii jedhe manichi keessinuma urgaa jedhe. Saboda tarreetti walitti naannanii tataa'udha ijoolleen keenya riyoonni sun jedhe gaa. Saboda baga dhufte naan jedhanii bakka amma qamaurra waan jiruufi erga nuuf hidheetu dhugaa nutti baataati amma dhisinaan jedhanii jedhe. Saboda daddafaa kaadheemanii taa'ee ilaala jedhe. Amma garaan koo tokko na kajeelaa jedhe. Tokko immoo itti masakkaruu dhufee tanan immoo duukaa bu'aan jedhaa jedhe. Utuun akka jarri dhiisuu deemte sukkaaraan akka godhanii nyaatu jedhe. Saboda waan nu dabbaree fi qabadhuma taa'inaan jedhaniitu muka lama fuudhanii natti laatanii jedhe. Maqaa Yesuusiin ani koo kana erganni tureeran jedhee lakki qaami siin jenne min barii nuta toluuti qaama jirra waan ta'eef mukuma lamman kana qabadhuma taa'e siin jenne malee naan jedhanii jedhe. Ishi bakka sammuu isin tolu dheetanii qabadhee man taa'ee jedhe. Gaafa ilaalu jedhe caatisan natti laatanii babbareeddii jedhe. Ijuma keessan ilaalaa jedhe. Saboda isaan haasaa cimaa tokko gaafa jalqaban anoo akkas godhe tanasiin fuudhe tanasiin qantas godhe nyaadhe jedhe. Lakkaa intalli tokko achi keessa na ilaalaa jirti jedhe. Amma sittan dabaladhe jedhe. Sabooddi ol kaatee dhaabattee baga gammaddan jettennaan waa ila nu deebisuu dhufe gara keenyatti deebi'eera waan ta'eef baga gammadeetu ol fudhanii mana baatanii walakkaa isaanii na kaa'anii jedhe. Baay'ee naareedhe. Erga ta'e immoo gaa sichi maal gootaa ministirriitti qaaminaan jedhanii jedhe. Sabooddi balbala banadheetan bayeedhe. Amma namichi kun jijjiirama dhugaan irratti hin dhumne. Garuu namni jijjiirama dhugaa keessan galee jijjiirama fiduu hin danda'u. Amin jedha. Hannaan yeroo Waaqayyoon kadhatte akkana jette. Yaa Waaqayyootti yooti mucaa ilmaa naa laatte ani immoo mucicha maalan godhatte galchii godheetan mana keef kennaa jette. Innaan gaaf tokko ayyaanni ga'ee jennaan ilqaanan akkana jedhe. Egaa wanta shi wareedde waan beekuuf mucicha fuudhi kaa ol baana jennaan no yeroo mucaan koo ol ba'u hin geenyeetti. Sheekan hordofaa maaliif hin geenye? Mucichi maal hin taanetti arman guunee jette. Arman guunee chuma jechuudha. Eewwanatti oduun dhimne duwwaa mini mucaan achi taa'ee maal yaada? Harma yaada waan ta'eef harma hadhiisu jette. Harka bal'ifadhu. Arra isa xumuraa waan guumalaarraa hin guutaa Kiristoosiif taate. Haleluuyaa. Akka miree dhiifteettaa dhugaatitti gaafa jedhan abeeta maalammaan erganniise. Amma asuma keessa namni tokko lama fudhatu hin jirtanisin. Namoonni baay'een tiksisaa himadhaa eessarraan dhugin jedhaa maal himachaa hin jedha malee jiru minidhe.
Macamni qulqulluu maal jedha? Aannaniyyuu si macheessa yoo ta'e maal godhu jedha? Dhiisedha. Jedha kana booda ani machaa'u jedha. Nama naasufni ilaala. Maattan? Tufedha. Nama tuun ilaala. Tufedha. Inni machaa'u jedha. Waan nama macheessus inni godha. Amin jennu. Mucaa godinyaa ko tokko qaban ture yeroo yertii hojjennu. Haadhi manaa isaa mee faarfattu hin barreessi faarfannaa. Waldaarraa sooloo worshipperidha. Inni immoo dhugaatii kana hin obsu. Dhaqee dhugeetu baala baarzaa fi mee karee itti nyaataa deema. Baala kana maal gootaa jennaan maaliin foolii isa balleessa? Isheen immoo gaafa galu wayyaa qofaa na fuunfatteedha. Kanaaf fedheetan akkas godhaa'edha. Amin jennu. Gaaf tokko hiriyoonni baxaxaniitu baxaxamaa saggal. Chachaa gala gaafa galu. Isa durdhossaa Waaqayyo arra bakkeetti baaseetti. Bakka nan deemaa jetti. Yookaan araqee filattaa yookaan immoo ana filattaa jetti. Eewu caala. Ishee caala moo araqee caalaaf? Ennaan bakka ardhumaa kaaseedha. Yoon itti deebi'ee mormi koo achitu. Dhugaa ansi nama nonnaan du'a mucaa keenya mucaa tokkitti qabu yeroos du'a mucaa keenyaati. Mucaa dira bareedaa qabu. Beetamni mucaa kan jedhu du'a mucaa kootaa an kana dhaqee dhuma mana dhugaatii yoo taa'edha. Ennaan hiriyoota baay'ee immoo beetti isheen abaluu raancittaa eeyyee abaluu raancittaa eeyyee abaluu raancittaa eeyyee. Eeke mucaa ollaa keessee mana baankiin naqattee dukkama deemti. Naannoo alam ganaa ture. Dukkama deemti. Utuma deemtu isaa hiriyoota irraancita jedhee wajjin taa'u argite. Ante sin argite na irraancitan jennee maaf irraancine reennaan ayi itti dhaqeen dubbise nagaan kan Waaqayyooti miti yoonnaan ishi baqqaatteen. Malee dhugaatiin onne kaa eeyyee. Amin jennu. Nama amaneef har'aan booda jijjiirama dhugaa jijjiiramtee asii baata maqaa Yesuus Kiristoosiin. Phaawulos erga gaafa Yesuusitti mul'ateeti nama nari'anne waldaa kiristaanaas maaliin goone in ari'anne isa dur balleessaa turetu deebi'ee ijaare. Namni akka isaa ijaare hin jiru. Ammanni balleesse kan caalu ammanni ijaareedha. Bareecha amin jedha ayyaati. Kennittoo wajjatti wal fakkaatu waan ta'eef qodaa aayilaanditti guuranii samanatti galanii algaa jala kaa'anii nu jijjiiramneerra. Jijjiirama dhugaadha gaafa jennu isa achuma taa'e miti. Isa maal godheedha? Jijjiirama fiduu danda'uudha. Isa kanatti nufa bal'inaan. Tokko nama akkamiitu jijjiirama fiduu danda'a gaafa jennu nama waan dogongore sirreeffachuu danda'uudha. Namni jijjiirama fidu nama waan dogongore maal gochuu danda'u sirreeffachuu danda'u. Bareecha meemin jedha. Macaafa qulqulluurraanii waa tokko sinii kaasa. Mucaa tokkotu haadha jala warqeeti. Mucaan kun maqaan isaa Mikaa'el jedhama. Haadhi mucaa kana gaafa deesse mucaan koo waaqa fakkaatateetu maqaa kana baafteef mucaan koo maqaan kasaati waaqa fakkaata jechuudha. Hateetu jala gurgurate. Haadhi kun warqee ishee hin barbaaddi warqee ishee kana dhabde. Sabooda bakka ittee teessee amma immoo nana baaraa jette. Innaan ilmi ishee dhufee kana jedhe ilaa mi'aadha koo dhennaan kanati anaadha nana baariin. Kanaan booda garuu deebi'ee maaliin ta'u ina tuuti jedhe. Namni baay'een maaf dogongortee yoo jetteen Kanaafiin jedha maleessa hin jedhu. Nan sirreeffadha hin jedhu. Dogongorriin sirranne immoo addunyaarra jira hin jiru. Harka bal'ifadhaa. In sirreeffattaa jijjiirama fidda maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Amma namni baay'een already waa masaba tokko mana bunaa banate jennaa wayyaan minxaafiin seeraan dhufeera. Shiiniin isuma namni bunatti dhuguudha. Bunni immoo isuma namni danfisuudha. Mana immoo akkuma nama kiraayii fudhatteetti maal banatti mana bunaa hojjettee maal ta'u jijjiiramuudhaaf waan ta'eef bunni ishee yeroo hundumaa namni maal hin qallate yoo jedhan furdisuu hin dandeessu taanaan
Dakutti manno akka isaatu sirrii miti gaafa jedhan akka isa sirreeffattee waan bareedaan gootu taanaan maalin qallatee hojii gaafaadhaan ana miti ijoolleetu bishaatti naqe jetti taanaan amin jennu amma waa'ee buna baay'ee maxxaban nagaru baay'ee warru asii jiru kuni buna kana eenyuun danfise jedhani kimbadee yoo ta'e maal jedhu kana kaa'e namitiidha tokko kan itti naqe eenyuudha abaluudha jedha achi qabattee as qaburra garuu akkam godheen sirreeffadha yoo jette bor maaltu dhufa waan gaariitu dhufa harka bal'ifadhaa nama baay'een irraa in sirreeffatta jijjiiroo fidda maqaa Yesuus Kiristoosiin achumee ta'uun barbaachisu waan dubbadden dhaaba yeroo barannutu ani way masanitari kana baranne waan ta'eef namicha tokkoof fooqii guddaa pilaanii isaatiin andoshi tarkishi floretti hunduma hojjenne fi raawwanneetu manni isaa kun siraamikiin qabu nama siraamikii hojjetu na barbaadaa jedhe saboda mannu yin hojjenna inneen waan tokko hin beeknu mooti an keenya ga'een keenya andoshi dhaabu waan jujju malee hin beeknu siraamikii lafa galchuu innaan galgal mucaan tokko immoo siraamikii hojjeta sabira deemni lama taane astamaari ko hojjenne moo jedhan astamaariin kun hojjeta peentee waan ta'eef innaan ani akkamitti hojjetu inneen siraamikiin gosa lama jiraanuun jedhe tokko akka godhan hojjetu ilaxafamani tokko tokko moori ashawaa kee akka goota baay'eetiin baay'eestu akkas gootaneetu madooshaa salaasikii tokko kanaan immoo garreef dunuun jedhee isa nuu laati innaan innanne hojjechuu gaafa dannu dhibbiif namichi nurraa deemu didi nu mala barbaana sila gaafachaa hojjechuu waan barbaannu deemu didi waan ta'eef deki kaardinaa bitadhan sobe ani gadi beetan maal godhan jedhan balbala jala jalqabdoodha gamada achi ammachitti hidhattu nun jedha gamada iina waan tokko hin beeknu maal goone gaa simmintoo finneetu balbala jalaan xixiq goone guruuchi maaltu dhibe siraamikii gaafa keenya balballi maal hin ta'u hin banamu indaganaa irraa sonnee kaafnee akka inni jedhetti sirreeffannee balbala cumne gaa somni hojjechaa irraa balbala cumne akka namichi waliin galleetti sila numayyaan bakka sirriiwanneetu nuyi ashawaan maannoo simmintoon keenya ka balbala jala ga'eera siraamikiin gaafa dhufu balballi maal ta'uu hin danda'u banamuu hin danda'u hin beennu kaasuma isuma sirrii garuu birri timti hin darbini hojjenne maal jennee inni moddoo biraa jira tiraaspoortii kaffalleef kottonneen hin dhufe dhufeetu isa nuyi kirriidhannees gadi buutee waan nu asirreessi hojjedhaa gaa'edha ashawaan namichichaa baay'ee badee cubbuu isaa rabbi nu fadhiisu ammi jalqabaachuudha gogee badenni indagana haaraa goone hojjenneetu mana isaa kana bareechinee itti sarakkamne waaw akkam hojjetu sin jedhe obboleessi isaa immoo gara sitti ijaaraa jira firumsa tokko nu geesse dhaqaa walii gala gateedhe asiyyuun finneem asiyyuun nama nutti maaraamu dadhi achis gatee walii galleetu guyyaan nan baradhaa inni immoo na barsiisa galgala immoo tuuttaa uffannee kaan harka bal'ifadhu dogongora kee sirreeffattaa nama taata maqaa Yesuus Kiristoosiitiin bareechinoo sin biraa harka naa qabaatii sirreeffachuun gowwummaa miti jedhatti naa himaa meeroo isinii gale sirreeffattu kastaanaa kana taanaan hin jedhina bakka har'a kaatanii warra baamanas kana gabadhaa yaade manas kana gabadhaa maaf kun akka ta'e gaafaadhaan dogongorii lamatti kana booda akkasin godhuudhaan maaf ashaboo qaba gaafaadhaan si tanaan nyaadhuu dhiifnaan galabbaxin jedhina irraan fadheen lamatti naqachuudhaan kana booda garuu akkasin godhu jedha mee isheedhaa ila warra sirreeffatatu isheedhe hodkaan ishin jenni namni dogongora isaa sirreeffachuu danda'u maal fiduu danda'a jijjiirama fiduu danda'a namni garuu sirreeffanne jijjiirama fidaa hin fidu mee warra supheedhaan bira dhaqaa warra supheedhaan jabanaadhuma sin ammatti buna buuftan kanaa ammadhani amma hojjetani bar ta'uu diddi maal godhu inni isu haaraa immoo jalqabu isee sirri taate garuu maal godhu gabaatti dhiyeessu kanaaf Phaawulos jechisaa inni duraanii Yesuus kana ilma Waaqayyooti jedheen fudhanne gaafa jijjiiramu garuu maal jedhee lakkii jedhe lafa harrabsetti dhaabateetu lakkii Yesuus kun maalidha ilma Waaqayyooti jedhe asaasaa kaleessa isa namni ittiin beeku kaleessa maal godheera namichatu marqaa jaallataadhaan
marqaa sabiyya kana sa duqeetii miti sabaadiyaa tokko jira boqqolloo to akaama boqqolloo xinnoo mashiyaa kaanitu tolchu organ beettani beettusin beettani yaa ennaani dhaqee taa'etu ilaamee waan beeku mala ishee taa'etu utuu meedhee na boqqolloo fide utuu meela kan xinnoo mashee eelirra butanii jedhe maaruu qabare kana ottee butte utuu gama modaa kan jedhe beettu sabari sarkaan dakan utuu gabbishaan immoo abiddarra kaatan jedhe salphaadha umaarreetti abiddarra kaatte utuu kana immoo debbin godhan gatti naqanii muka dheeraa tokkoon mukkatti sochoosanii jedhe sochoofte. Amma maalitti maaya akkatti marqamutti maaya waan hawwe sana nyaatee moo nyaan harka bal'ifadhaa nama hawweef nama waa eegaa jiruuf isirreeffattaa waan bareedaa nama nu sirkaa nyaatu. Namoonni hedduun arra galgala jalqabee namni haasaa keessa dubbannaa keessa harka keessa waaw sina jedhu jedhame nan sirreeffadha jedhu dubbadha bareechaati. Anni yeroo baay'ee eenyuun iyyuu warra boordii kanas ijoollota wajjin iddoo aarsaarra jiran kanas gaafa hundumaatiin har'a maaltu badeen jedha akka immoo goonuun jedha maaltu musirachuu qabaan jedha. Amin jennu. Bunni danfiftu dhalattee ammarraatti suma kaleessaati taanaan maal giftii ko waxiiti waxxuu dhalattee akka oduu taanaan biyyi sokkaayira. Amin jedhaa kaa yeroo karaa deemu bakkeedhaa dhugee argaa samanaa dhiisee haleluuyaa uruun dhibina shamarran sirna baazee minire la fuulee faadha la akkasila maaliif inni bakkees maqaan isaa maali buna inni isheen danfistu soo buna ittiin tolle taanaan hindu ati sadaffaa isaa yuudhugi ni bakka buna balleesse moo situ balleesse argal badhaga arragal gabe isirreeffata abeenna gamana keeti yaa'ee dhufu shamarran dubara argal gaafadha shamarran tokkotu isirreeffanna jedha duukaan moo amala sirreeffata kanaafi namni dogongora isaa sirreeffatu maal fida jijjiiramatu fida. Namoonni baay'een amma ani baay'ee gaaf tokko paasterii na guddisa tokko na waama jechuun anaan baay'ee manaaraan madarakii farra gabbu'etanii kunno ispaaltii daarii irra deddeeqeffannoo fi asitti waan keenya lallaba baay'ee manaara ennaanii gaaf tokko miti yaatiin jijjiiramne mannaan aariin kan seexanaati argan guutuu isa nakkannaan jedhetti yaadeeni kanaan booda aarii waan jedhamte niise. Amin jennu waa mallee turuun ni bin namni baay'ee arubar nama sana miidhum ommiita malee sini galaayiru sirmiti gaafa hartu nama taarte miitama ommiidhumo si wayyaare bakka gaaman barbaadan jedhu wow bakka isi nan sirreeffadha kan dogongora bakka hin maleessa dhugaadha maalati moon beettu yarrala isuma waxii bishaan wayyaa miicitee fi anarra maal gadan taa'ee ol baateere. Amen. Hojii mana kanaan nu munjadiin hin waduma situn hojjenne maleessa harka bal'ifatu nana mana inji jiramta hara galfee argatta maqaa Yesuus Kiristoosiin mal takka ol achi jedha jijjiirameera jedha ayyaati. Amin jennu amma kwaadin irraa faarfannaa irraa faarfataniiru minni torban irraa sama sanatu faarfata torban irraas faarfannaa kana akkuma irraati yoo ta'e namni gaasaan faarfatan maal jedha maal beennaa'udha silimiti beennaa'udha. Mana keessan keessaa amma warra sinaasaa gasan walbaaduu yeroo hundumaa utuu foon ta'e siiti sola intol maali warra takkatan immoo shiroosee majibbitantu maal gootu foonuma kanana jibbisen jettanii gaafa ni dhumoo gaafa moo shiroora turoo siiti sola waxii mana keessaa iyyuu namni maal barbaada jijjiiruu barbaada. Kottu sita sammuu kee taa'u eebba kee taa'alle malee har'a galgala jalqabde harka lu gaafadhu kan kee harkichi maqaa waaqayyoon gordubi kee jijjiiramaa haa ta'u golli kee jijjiiramaa haa ta'u algaan kee jijjiiramaa haa ta'u televiizinii mana kee keessaa jijjiiramaa haa ta'u harka raafadhaa jijjiirameera. Naba
baay'een bari aduuti baqattee raftu kana keessa dhaabachaa ooletu manni isaan jijjiiramne akka obboleessi keenya maasaa turan. Amin jennu fiiga maleessa inkaata maleessa mana isaa keessa algaa gaarii irrallee kan hin cimne baay'eedha. Garuu har'a namoonni amantan dhugaa Waaqayyo sana waameeti. Amin jedhaa ka. Hundaaf hin ta'u warra maneef ta'aa jira harka bal'ifadhaa. Waggaan kun utuu keessaa dhumin soofaan mana kee keessaa dabbaarii ta'e. Wilaraboo saka handa hiila itti aaniyaa maqaa Waaqayyootiin gada ba'u aaraana chorsiifa galu. Ollaan dhufee hindee kana yoom jijjiirtee sina jedhu. Jedhame nan jijjiireedha dubbadha bareechaati. Asai maqaa Yesuusiitiin. Maqaa Waaqayyo isa jedhu wayyaan kee amalli kee jireenyi kee bareechaa jijjiirameera jedha dubbadha bareechaati. Amma namoota reestooraantii gara qaban meelaalaasin waggaadhaan miti jechaanitu isumas taa'u kanatu bori Moskaaw. Amma mana tokko jirti laga mala. Gaafa torban sadii daqa wamatu waliin naabulu beto de yaada jijjiiruu isaanii sun maaliidha akka gabaan dhufee maal arguudha waan haaraa arguudha sarraatanyaan taa'e maal godhu deemedhuun ishee seeta hojjettoo kottedhu maal barbaadu jijjiirreerra amma namoonni baay'een jiru namoonni tokko ikkoonuu mana keenya ko jijjiirreerra am kottaati ilaalaa nyaadhaati jedhu minire kottuu dhugi buna keenya ko bunni kee dhugaadha jijjiirameera ameedhu harka bal'ifattaa nama maneef arraan boodame hiriyyaan sin baqatin ollaan sin baqatin barruun kee kana booda barruu suusii barruu namni baay'een dheebatu ta'ee bifa maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin. Mee horii dadhabnee ol kana badhaati anumarraa kaasee jijjiiramnu fira jedha dubbadha bareechaati. Oli gaddeema jijjiirameera jedha gaayyaati. Achoodha badhaa akka waan mana keessan keessa dhaabattanitti immoo ilaalaa. Warri doormi jirtan immoo mana keessa jijjiirameera jedha. Ilaalati achilaalaa jijjiirameera jedha. Tokko lama jijjiirameera jedha. Dibala damma dibala amma saasaa jijjiirameera jedha ayyaati. Namoonni 90 ol umna wangeela kanaatiin arraan booda jijjiirama fiddu maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin. Noora sinaa eebbisu. Waaqayyo taamanee barakoo Waaqayyo taamanee barakoo hundumaan guutuudha manni koo yartuu kun danuu galfaadha. Waa'ee kootii fi yaadu hunda balee kan biraa. Hallelujah. Ammaareenaa kenna maaliin godhe baacaan hin safaru jedhe suufinatti wisa maaliin ta'u hin daaru jedhe. Amin jedhaa. Gurbaa tokkotu dhalatee maa gaafa inni fudhatu suufii hojjetaniif suufadhaniif ammarraatti isumarraa kana suufitti itti qollofee kaa'a. Maali iyyootti duute maaltu uffataan jedheen kaa'ee jedhe. Yeroo hundumaa laafne itti geessuman jibbaaf hin kaa'ee. Mucaan tokko jira biyya keenyatti silkii bitate silkii sakka kanaa minis ishee durii bitateetu beestaaliidhaan xaqallalee saaxinii keessa kaa'ate. Galgala duwwaa gafudhee kul jetti mugaatti bu'an kul godheetu kaa'a. Dhugaa sun dhugumaati. Ennaani akkana bilbila bitate mooman ollaadha waan ta'e dhageenye inde eessa keessa bilbila kennaa jira jedhe. Sa'oodee galgala gaaf tokko mee fidi bilbila kenneen anu harkatti ilaalaa jedhe. Amin jennu kota harka bal'ifattaa hin sassattu afurra akkasii sirraa sokkeera. Bareechaami ani hin sassatu jedha ayyaati. Amin jennu. Kanaafuu namni jijjiirama dhugaa fi nama kamitti nama dogongora isaa maal gochuu danda'udha sirreeffachuu danda'udha malee namatti deddeebisee makana kadhatee gaaraatu tebbatee tebbidachaatee jiru osoo hin taane jechuudha. Inni lammaffaan nama isa darbe irraanfatee isa dura isaa jiru yaaduu danda'udha. Amin jennu fakkeenyaaf kaleessa fira keedduu ta'uu danda'a. Faranjii tokkotu gaaf tokko nu barsiisa. Mudannoo tokkotti hime. Maal jedhee akaakayyuu kootu na jaallata akaakayyuun koo na guddisee jedhe abbaa faadhi koo na guddisnee kan na guddise anaanii my grandfather akaakayyuu kooti jedhe. Baay'een jaalladha akaakayyuu koo akka abbaatti ni ilaalaa utuma maqaan koo isaa waamame jedhe tayyaadaa gaaf tokko dhufaniitu
ani biyya biraan jira akayyuun kee du'e naan jedhanii jedhe achumatti hin garmalee na jedhe akka tasaa waan du'eef baay'een boo'e baay'een gaddee utuun yeroo argadhee dhaqee boo'icha kana akayyuu kootiin boo'intu obboleettiin baay'ee jaalladhu duute jedhe ani immoo hojii guddaan hojjechaa jira jedhe nama wangeela lallabuudha waan ta'eef lala akayyuun koo du'eera obboleettiin koo duuteetti gadda amma nan jedhamnitu natti dhagaame jedhe Saboda isattaanu waanumtiin kaadhee godhadhee mana baay'ee bareedaa ani ijaaradheera jedhutu na jalaa gubateedha manni koo gaafa gubatu garmaleen gaddeedha gaaf tokko seexanni guyyaa dhuftee kannaan jetteedha atufuma waaqayyoof hojjetta malee waaqayyoo sassati jaallattu akaakayyuu kee najjeesi obboleettii kee najjeesi manni kee gubatee bade waan ta'eef ati kumaaf wangeela baatanaan jetteedha taa'etti yaadetanii ahaa lakka mana koosa gubate waaqarra mana harkee namaan ijaareenan qaba lafa amma akaakayyuun koo kun naqe kana gaaf tokko nan naqa kanaafuu maal gochuun qaba jeetan jedhee waaqayyoon jedhee dhibba jilbeenfadheetan sammuu koo keessaa warra du'es mana gubates na keessaa haqi balleessi an waan an jalqabee kanan dhiisuun jedheedha amin jedha bareechaati kanaaf gara fuul duraattiin fixinatii koon itti fufeedha amma immoo haadhumti manaa koo waggaa 20 nu wajjin nagaatti teenyetu bilbiltee na lolteedha egaa jedhen jedhe dhimma narra jiru kanan xumura gaafa dhufan walii gallan jedhee dhufan sheenatti ammaateedhe warra du'an caalaa ijoollee koo turka jira afurii hirkaa qabantee baay'een gaddeedhe ijoolleen koo fayyaadhaa jechuudhaaf naannoo deedhe waan godhu wallaale ani immoo dhimma guddaan qabadhee jira jedhe dhimmi koosu yoo bade immoo barabaraan an gaddaa jedhe dhimma kanaaf yeroo hundumaa gooftaa kadhadhaa jedhe sabooddee halkan gaaf tokko ajan barreesseetan fuula waaqayyo duratti irra jilbeenfadheetan imimmaan gojo cobseen maal waaqayyo manni koon gubati bar abba akaakayyuun koon du'e bar obboleettiin koo akkas taate bar ansiifan hojjedhaa maal waaqayyo nagaan dhabee waanan dhaggeeffadhuun dhabee maaf cal jette waa'ee koodheetan kadhadhe waaqayyoon jedhe sabooddee dhufee booddee koo kana dukkaneessee dur kon ifa godhee agarsiisee haadha manaa koof ijoollee kootu gaararra taa'anitu abbayyee naan jedhu jedhe nan boo'e sagalee ijoollee koo hawweera dhaga'u jedhe sabooddee waaqayyo lolli kun hundinuu akkati waan jalqabde kan addaan ture ati garuu jabaattee waan dhaabatteef baga gammaddee haadhi manaa kee torban kana si bilbilti naan jedhe harka bal'ifadhaa lola ammara jirtu kana hin xumuratta sabooda nan eegedhe naa bilbilte ani akkansi malee jiraachuu hin dandeenyu hin beektuu nan jennaan anis akkansi malee jiraachuu dandeenye hin beektuu hin jedheen jedhe amin jennu amma nagaa dhufedhe amin jennu ilaamee naan jette ati nama jabaadha naan jette maaliif ennaa ati kona anuma iyyuu danda'u keef ati nama jabaadha naan jette jechaan siin jedhe ati natti hin deebifne an hojii tammara jirtu kan akkati dhaabduun barbaade ati garuu hojii qabdetti jabaachuun keeyyuu anaaf cimina keedha jabaad si bokkeen jira naan jette amin jennure har'a Itoophiyaa dhufuun koo waan isheen jabaadhu naan jette gaafa sanaafiidha harka bal'ifadhaa nama jabaadhu jedhu siif laatu waaqayyo yu naan jetteedhe sirraa waa bareera ani kana booda waan darbee sittiin kaasu waan darbee naasomnu waan fuulduraa haasomna waaqayyo nu gargaara naan jetteedhe nasuma kana qaba waan darbee naasayini waan dura keessa jiraatti naa himaa arradee mana gubate sana London keessatti mana bareedaa akkam ijaarranne mana akkam ijaarranne ijoolleen koo har'a gurguddata jedhee mucaan koo inni dhiiraa fuudheera jedhee nagaatu deebi'ee jedhe tokko yaanne eessa yaanne de fuuldura keenya yaanne jedhe amin jennu akkati booddee kee yaaddu bar hamattu jira namni si hamatu waan boriitiin si namatu wanta te keessa dabarteen si hamata amin jennu sirminio namni ko wanta di bortaatu si wanta borta umbeku yoma si hamata yu waa yomitiin si hamata waan kale isaatiin si hamata ko mucaa kana beekaman gaaf tokko ko achi dhaabattiin argedhamni de sayoomii sakaleessa harka bal'ifadhame waaqayyo humna naataa jedha ayyaati
Kanaaf jijjiirama fiduu barbaadda yoo ta'e booddee kee duwwaa booddee kee ilaalin dura kee ilaali. Kanaaf Yesuus akkana jedhe Ximotewoosin gaafa kan Ximotewos fa'aa gaafa barsiisu Phaawulos ilaamee dhennaan eenyullee ordaa qabatee booda isaa ilaalaa qonna hin qotu jedhe. Eessa ilaala malee dura isaa ilaala malee harka bal'ifadhaa. Iji dura ilaalu irraa kaasee siif haa ta'u. Awo malee waaw ayyi barsanaa waanuma hin ta'e moo ayyi hin jechaan oliin maal gochuun qaba jedhi malee. Amin jennu kaleessa bar seenaa gaarii dhabuu dandeessa borgaruu akka jedha namni tokko nama jirutti fakkaata namni lubbuun jiru seenaa balleessuu danda'a seenaa hojjechuu danda'a lubbuu dheeraa siif kennu malee waaqayyo ati kobor waan guddaa gochuu dandeessi.